Namni sagalee koo kana dhageessu osoo dhaggeeffatiin bira hin darbin. Beetelee Oromoo taate osoo dhaggeeffatiin bira hin darbin. Akkasuma ijoolleen musliimaallee na dhaggeeffadha. Dhumarratti dhaamsa sinii qaba. Dhimma namummaa malee dhimma amantaa miti jechuudha. Akkasuma immoo beetelee afaan Oromoo kan dhageessan ijoollee tawaayidoo taatee sagalee koo kana dhageesse otoo sheer koppilingiin godhin obboleettii keetii foo darbite atoo ortodoksii miti jechuudha. Fakkeessaa jechuudha. Fakkeessaa ta'uu hin qabnu immoo nuti amantii keenya irratti dhugaaf jiraachuu qabna. Yaadan isin kaasuu barbaadu kanarratti beetelee ijoolleen biyya Saawudii keessa jirtan ijoollee ortodoksii tawaayidoo taatanii ijoollee Oromoo taatanii amantii keessan gaafa madaamin isin qoruudhaa jettu masqalii kee kutii ati amantii kee kanan takataattaltu ati musliima ta'uu qabda gaafa isin jettu maal jechuudha qormaata kun jechuudha waan argeerraan isin barsiisa sagalee madaamis isiniif hankaa yoo dhumarratti TikTok ni agarsiisa yookaan immoo sagalee ishii dhaga'uu barbaadna warri jettan immoo lakkoofsa tokko na barreessitu koomentii jalatti sagalee madaamii sanaa isin dhaggeeffachiisa jechuudha. Inni kan biraa ijoollee ortodoksii taatanii gaafa madaamin fannoo kee mormarraa kuti amantii kee kanan barbaadu jette fannoo koon kutu ani amantii kootiif amanamtuudha. Yoo na barbaadde hojii keetiif amantii koo faana nan barbaadu taanaan biirootti na deebisi. Lakki biirootti sin deebisu amantii kee kanaan isin jiraattu sin ajjeesoo sin jette namni gaafa amantii isaa gane du'e waan ta'eef isheen kan ajjeestu foonidha. Kanaaf immoo isin du'a fooniin sodaatina isa lubbuu fi foon walitti ajjeesu sodaadhaa malee gaafa amantii keessan dhiiftan akka duutan bara. Amantii dhiisuu sonta gaafa amantii keessan dhiistan gaaf sana duutan waan madaamirraa dhageen isinitti hima jechuudha. Isheen kan isin qortuu fi isin laaluu fi isin ammam amanamoodha. Ammam amantii keessaniif cimoodha. Ammam isin taammaanyidha. Ijoolleen beetelee ortodoksii taatanii biyya Saawudii keessatti amantii keessan madaamin shahaada na qabachiiftee amantii musliimaa bareeda jettan qormaata madaamin isin qortee isinirra qaqqabsiifteen isinitti mana dhaggeeffadha. Tokkoffaa nuti ijoollee ortodoksii ni barbaanna. Ani kiristaana malee musliima hin barbaadu. Sijjammar musliima hin barbaadu. Kana biraan immoo Oromoo malee hin barbaadu jettee kan ishiin sagalee naa qabdee madaamin dhugaa waaqa jiraata. Gwaddinyaa koo tokko ergeen jira sagalee sana. Sagalee isa kaan immoo shiidhafuun ergin jechuudha. Sagalee hedduu jira na biraa waan ta'eef. Ani ortodoksii malee hin barbaadu. Kana biraan immoo Oromoo malee hin barbaadu. Amaarii Oromoo jettee natti ergite sagalee ishii siniifanne. Kanaafiyyuu isaan keessaa immoo kam wayyaa Oromoon barbaada. Isaan keessaa immoo kiristaana ta'ee kamtu jira? Kiristaanni lamatu jira. Kaatolikii immoo ortodoksii kamtu caala? Kamtu amantii isaatiif cimaadha? Ilaalaan dhaggeeffadha. Ijoollee amantii keessan jijjiirtan. Maal naan jette macarashaa tokko amantii ortodoksiiti. Amma lamissaalee waati musliima taate si jaalannaa nufaana maal taataa isin hin jedhu. Miti isin gaafa sana ishi jettanii amantii dhugaadha jettanii kan keessan hoon beektan dhaqanii keessa jirtu. Maal jetti gaafa isin amantii keessan sana qayyartanii jechuudha. Maal isin jetti madaamin waskaa jechuun maal akka ta'etu qooshaashaa jechuudha. Amantii keetiif otoo amanamtee otoo dhuguma lapheen kee qulqulluu ta'ee amantii qabaattee amantii kee sanarratti duuta malee hin jijjiirtu turte. Boru osoo namni biraa dhufee amantii musliimaa kunis qooshaashaadha yookiin hin gadheedha sin jedhe dhiisteetuma baata. Akkasuma immoo madaamiin kee kun gadheedha otoo sin jedhe hin amanta nama. Kanaaf immoo amantii keessaniif amanamuu ta'uu qabdu. Gaafa isheen fannoo keessan kutaa isiniin jette bafitsum. Isin jaalattu fannoo keessan faana. Isin hin jaalattu taanaan isin deebisti. Qormaata isaaniiti. Madaamin beetelee amma kan barbaadaa jirtu biyya Saawudii keessatti beetelee ijoollee Riyaad jirtanu, Abaa jirtanuu fi Najaan jirtanu madaamin uftee isin fudhachuu dandeessu jirti. Beetelee ijoolleen tawaahidoo amantii keessaniin cimaa dhaabbadhaa. Amantii keessaniin goobazii ta'a. Amantii keessan jijjiirtu taanaan madaamin waan isin jaalattu tokko iyyuu hin qabdu. Isaan nama amantii isaa jabaatee dhaabbatu qulqulluu ijoollee musliimaa dhaggeeffadha. An dhimma amantii osoo hin taane dhimma namummaan isin gorsa. Ani ijoollee musliimaa hin barbaadu jette. Ani ijoollee musliimaa hin barbaadu. Maaliif madaamii sadiitu natti haasa'e. Ijoollee musliimaa hin barbaadu jette. Maaliif jennaan ijoollee musliimaa mush nadiif. Ijoollee musliimaa nadiifa miti qulqulluu miti. Maaliif jennaan isaan guyyaatti gizee 5 kadhatu. Nutiyyuu ganama yoo kadhannee fi galgala maaliif nuti kadhannaan keenya si'a 7 garuu nuti immoo sababa hojiitiif kadhannaa seeraatuun godhannu ganamaaf galgala yoo godhannedha. Isaan immoo guyyaatti si'a 5 akka keessanitti kadhatu maaliif qulqulluu miti jennaan qulqulluu miti isaanii. Ani qulqullina isa laphee isaanii qofa osoo hin taane dhaqni isaaniiyyuu shittaan isaanii of bira nama hin dabarsu.
Kuni madaamidhaan dhimma amantii miti kan isin taasaa jiru. Dhimma namummaan isin gorsaa jira. Beetelee ijoolleen shamarranii mataa keessan irratti shaashii xamaxamatanii deemtan madaamitti shittaan isaan bahu shaashiitti xamaxamtanii in argitu ishiin jettanii yeroo kadhannaa keessan gootan yeroo sagaddanu jechuudha. Zim jettanii bishaan shaashii gubbaarratti xaxxaragdanii harka keessan akkana bishaan itti tuqxanii saamunaan otoo hin dhiqatin miila keessanitti bishaan naqxanii gurratti funyaanitti naqattanii sagaduuf hin deemina. Madaamin kana rakkoon ijoollee musliimarra qaqqabsiisaa jirtu biyya Saawudii keessa aganan jedhama. Ani kan hin bitu shaamboo akka isheetti dhiqattuufi malee akka isheen natti xirooftuufi miti. Ani isa dhugaan sinitti dhimma namummaa sinitti taasaa jira malee dhimma obbolummaan isin gorsaa jira malee dhimma biraa miti jechuudha. Asitti mana kanatti waan na mudate immoo sinitti hima. Madaamii kan kiyya jechuudha. Madaamii kiyya ani jette nan kakadhee sarratanya musliima mana koon galchu jedhee nan kakadhee jette. Maaliif jennaani kana dura galchee ani shaamboo nan bita saamuna nan bita garuu shittaan ishee of bira naman seensisu jette. Kichini bira dhaabbadhee hojii hojjechuu hin danda'u. Ani shaamboof saamunaa kan hin bituuf akka isheen dhiqattee nutsuu taatuuf ofiishee otoo xirooftu mana nu atsaddaate akkamitti wajjin jiraanna. Akkamitti wanti isheen goote nutsuu ta'uu danda'a. Odoo ofiishiiti shittaan ishee akkas jedhu. Sobanii nuti musliima inni xaqallalatu garuu ofuun dhiqanii of dhiquudhaan danda'ani. Tokkoffaa ani dhimma amantaa keessan jibba osoo hin taane amantaa keessan jabaadhaa dhaabaddaa. Garuu insa ganna jettanii isa sobdanii bishaan akka ofirratti xaxaragdanii saamunaadhaan osoo hin dhiqatin akkas gootanii gurratti naqatanii funyaanitti naqattanii madaamin shittaan ittiin ba'u jettan dhaaba. Mataa keessan keessa qulqulluu osoo hin taane shaashootti martan dafqi isin keessa dafqu sun isinitti xiraa'uu dhiisuu danda'a. Garuu jaratti hin xiraa. Isaan kamaniin balaa rifeensi keenya kun nutsuun ta'u taanaan qibaatii itti dibnee affannee achumatti xaqallallee nyaataan hin xiraa'u. Biyya ho'aa keessa jira. Biyya gubaa keessa jira. Onkaan ayidellam qibaatii dibatanii basabbasanii akkasitti xaqallatanii deemuu miti dhiqatanii ka'aniitu na xaqallatanii qaamni namaa maal akka ta'u argaa jirra waan ta'eef. Kanaafiyyuu dhaamsiin obboloota koo musliimaaf qabu musliimas taatan anama dhugaa waaqayyooti jechuudha. Sagalee madaamii isinin dhaggeeffachi. Na dhaggeeffachis warri jettan tokko miti sadii isinin dhaggeeffachisa lakkoofsa tokko barreessa komintii irratti. Ani kiristaanan barbaadu. Ani musliiman barbaadu kiristaana malee. Inni kan biraan immoo amaaraan barbaadu Oromoo malee. Isin galee ijoolleen Oromoo ijoolleen tawaahidoo beetelee amantii keessan gaafa qayyartan madaaminatti qayyaramte ofii keessaniif qayyaram. Namni amantii hin qabne akkamitti amanama sijjammar. Namni amantii isaatiif inama namni akkamitti amanama mana sanaa jara sanaa jalqaba amantii keessaniif gobajii ta'uu qaba. Maaliif jettee madaaminam an kiristaanan barbaada. Maaliif kiristaanni warri kana keewwatanii jette nadiifa. Hina daakal nadiifatti. Kana keessi qulqulluudha isaanii. Isaan nama amantii isaaniitiif cimoodha. Hojiin isaan hojjetanis akkasuma qulqulluudha. Gara jabuman qabanii. Kanaaf immoo madaamin eenyu jalatti ilaalame nama hojii isaa ofitti amanamummaadhaan hojjetuu fi nama lapheen isaa qulqulluu ta'e. Ani filannoon ani filadheef macheem ebeluun jedhu yookiin immoo amaara si wayyan jedhu ani nama kamiin beeku Oromoon qulqulluu ta'e dhiisee ani hin beeku. Ani of beeka malee nama beekuu hin danda'u. Garuu ati mircaa keenaaf godhi jennaan ani kan maraxeef Oromoo maraxeef jechuudha. Oromoo filadhu Oromoo yoo filatte ijoollee tawaahidoo filadhu hin jedhani. Ijoollee tawaahidoo abbaa fannoo ijoollee tawaahidoo filadhu. Edga musliiman barbaanne musliiman barbaadu. Cirraash musliima haadha kootiif isin galchuu obbolaa kootiif isin galchuu jette. Nama sadii isaan kan barbaadan sarratanya. Ijoolleen Riyaad jirtanus ijoolleen Abaayaa jirtan Najraan jirtan biroo keessa abbaa isin fudhatamtan hin beeku. Ijoollee tawaahidoo jabaadhaa of eegaa. Amantii keessaniin jabaadhaa cimaa dhaabbadhaa. Qayyarillee osiniin jette ani hojii keessaniin hojjedha. Hojii keessan immoo tsadaa godha akka waan mana keessanitti hojjedha. Kanarraa kan hafe garuu amantii kootiif taammaanyiidhaani. Ani amantii koo kanaafan jiraadha. Amantii koo kana dhabuulla lubbuu koo dhabuu naa wayya jedhaani. Nama foon ajjeesu immoo sodaatina. Amantii kee gaafa dhabdu jechuudha. Ati akka duuteetti of ilaali malee sila amantii kee dhiistee isaan faana jiraatteef ati waan nagaan jiraattu sinitti fakkaatin. Dhaamsinan isiniif qabu kanaadha. Ijoollee amantii isaanii jijjiirtan amantii keessan jijjiirtan please barumsa mana amantaa keessanii baradhaa. Betelee ijoollee warra tawaahidoo taatanii ijoollee abbaa fannoo taatanii akkamitti mi amantii keessan dubbistanii beektanii jedhe kan qayyartan. Kanaaf koomentii kanas dubbisaayee koomentii obboleettiin koo dubbiste ijoollee warra amantii isaanii qayyaraniin maal jetta jettee isheen naa xaafte voice madaamii immoo dhaggeeffachuu barbaadan lakkoofsa tokko naa barreessaa isin dhaggeeffachiisa ani Oromoo yookiin Amaara moo kamtu caalaa ani garuu Oromoon barbaadaa jette. Inni kan biraan immoo ani Ortodoksii Kaatolikii kan jedhamtu jira. Kamtu caala jennaan si'iliyaadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamii ergamaa Gabri'eeli Madaaniyaalaamiitti ergeen warra abbaa kanaa fi warra uffannaansaa kadhannaansaa akkana jedhee naxalaa kan hin uffadheef akkasitti itti ergee warra abbaa kanaa filadhu.
ortodoksii barbaadataadhaan akkasiin jedheen. Ani garuu akka isheen musliiman barbaadu waan jetteef ijoollee musliimaa immoo kan isinii dhaamu cidaatii keessan eeggadha. Madaamitti shittaan kun ba'u marata maradheettanii qibaatii keessatti cafallaqxanii sobdanii gubbaarra shaashii bishaan hin tuttuxxanii sagada isin sagaddan isaan hin jaalatanu. Isaan keessi isaanis akkuma gubbaa isaanii sana waskaadha jechaa jiru waan ta'eef keessa keessanis kan beeku waaqayyoodha. Kanaaf keessa keessan qulqulleeffadhaa uffata keessanis gubbaarra namni tokko gaafa dhaabitti xuraa'u